jalqabarraa kaasee bu'uura jabaarratti yommuu ijaaramu mul'ata guddaa hidhannee daandii yeroo jalqabnu abjuun namoota baay'ee yeroo qajeelu isin waliin turre. Har'as masaraa guddinaa irratti ol kaafamnee saffisaa fi ga'umsa olaanaan isin tajaajilaa milkaa'ina karoora keessaniif abdii fi jabina isin hidhachiisaa galma kaayyoo fi milkoomina keessanii bira yeroon isin gahuuf teknoolojii baankii jaarraan nu badhaase qabannee cina keessanitti argamneerra. Yeroo oomishtan, yeroo daldaltan, yeroo ijaartan, yeroo imaltan, yeroo bittanii fi qusattan nuti yeroo hunda isin waliin jirra. Baankii Siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. OBN fi Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaa waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Hojii raawwachiisaa olaanaan hoosiisee Injiinara Shannaafi Dhaabaa Korporeeshinichi yerootii gara yerootti guddachaa piroojeektiiwwan garaagaraa biyyattii kanatti hojjechaa kan jiru ta'uu dubbataniiru. OBN waliin hojjechuun immoo hojii dhaabbatichi hojjechaa jiru caalaatti beeksisuu fi uummannis yaada dhaabbaticha irratti qabu beekuun tajaajila caalu kennuuf kan gargaaru ta'us Injiinara Shannaafiin dubbatu. Hawaasa keessatti hoosiisiin gahee isaa shoora isaa maal akka ta'e hawaasatti akkasumas immoo qooda fudhattoota hundatti haala qindaa'aa ta'een beeksisuun barbaachisaa ta'e argameera jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kanaaf dirree filatamaan kana wajjin immoo nu wajjin hojjechuu danda'u dhaabbanni kan keenya OBN immoo filatamaa ta'e argameera jechuudha. Isaan wajjin odeemne qooqa tokkoon afaan wal fakkaatuun afaan uummanni keenya bal'aan dhaga'uutiin uummata kana bira deemnee bakkeen itti of beeksisuus waan hojjennu kana ibsuus dandeenyu uummannis immoo achirratti yaada qabu bilisaan akka nu kaasuu danda'utti dirreen itti yaadota adda addaa galteewwan adda addaa fudhachuu dandeenyurree iddoo kana. OBN sagantaalee garaagaraa hojjechaa kan jiru ta'u Daayireektara olaanaa itti aanaan OBN obbo Korree Shaanqullee ibsuun Korporeeshiniin Ijaarsa Oromiyaas hojiiwwan misoomaa hedduu hojjechaa jira waan ta'eef tajaajila isaan kennaa jiran kana hawaasa biraan ga'uuf kan hojjetu ta'uu himuun kanarra darbees Oromiyaa egeree ijaaruu keessatti dhaabbileen lamaan waliin hojjechuun murteessaadhas jedhaniiru. Nutis akka dhaabbata mootummaa tokkootti yookaan immoo dhaabbata uummata tajaajila uummataa beeksisuu tokkootti hojii isaanii beeksisuudhaaf dirqama qabaannus wal utubnee walii wajjiniin hojjechuun barbaachisaa. Faayidaa guddaa qaba. Dhaabbileen lamaanuu wal bira dhaabatan Oromiyaa egeree ijaaruu keessatti gahee bahachuu qaban akka garaan bahachuu danda'u waan ta'eef akka dhaabbata uummataa tokkootti OCC wajjiniin hojjechuun OBN faayidaa dachaa lama sadii qaba waan ta'eef nuti isaan wajjiniin waliigaltee kana mallatteessuuf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Odeeffannoo keenya itti aanu mootummaan baasii doolaraa biliyoona 1.3 xaa'oo biyyee oomisha bara 2017-18 oolu kuntaala miliyoona 25 akka bituu beeksise. Bu'uura boordiin hooggansa hojii Korporeeshinii hojii qonna Itoophiyaa hagayya 20 bara 2016 murteesseen xaa'oo biyyee oomisha qonna jallisiif oolu fulbaana bara 2017 irraa eegaluun dhiyeessiif sochii taasisaa jiraachuudha kan beeksise. Kanaaf xaa'oo biyyee kuntaala miliyoona 25 bituuf mootummaan doolaraa Ameerikaa biliyoona 1.3 eeyyamuu Korporeeshinichi beeksisee jira. Xaa'oon bitamu kunis kuntaalli miliyoonni 13 yuuriyaa yoo ta'u kuntaalli 12 immoo daappiidha jedhamee jira. Karaa qajeelfama bittaa bara 2016 irraa eegaluun hojiirra ooliin rakkoon bittaa xaa'oo biyyoo irratti mudachaa ture furamuunis ni yaadatama. Xaa'oon biyyee oomisha qonna jallisii bara 2017-18 oolu biyya alaatiif fe'amuuf adeemsi bittaa jalqabamu odeeffannoon ministeera qonnaa Korporeeshinicharraa argameen kan inni mul'isu. Dhimma balbaloo midhaan qabanne kabirootti yoo ceessinu immoo dhaggeeffattoota keenya biyyoonni gaanfa Afrikaa gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa gaarummaan ilaaluu akka qaban Inistituutiin qorannoo dhimma alaatti qorataa kan ta'an obbo Shimallis Haayiluun dubbatanii. Gaaffiin fayyadamummaa ulaa galaanaa Itoophiyaa seera qabeessaa fi haqa qabeessaa akkasumas waloon misoomurratti kan bu'uureffate ta'uu himanii jiru. Jaldeessaa Bakkasaa dhimma kana akka taanutti nu biraan gaha. Ulaa galaanaa jechuun balbalawwanni kamuu biyya tokko keessaa alatti ba'uunii fi alaa keessatti galuuni. Kun immoo oomishaa fi faayidaa gama kamiinuu biyyi tokko argattu of keessatti kan hammatu. Addunyaa keessa biyyi ulaa galaanaa hin qabne 44 yoo ta'ani kana keessa 16 Afrikaa keessatti argamu. Dhimmi ulaa galaanaa argachuu kuni gama Itoophiyaatiin dhimma imaamata kan ta'e yeroo dhiyoo asii ta'ullee gaafin dhimma ulaa galaanaa ka'uun Itoophiyaa keessatti haaraaniti. Keessayyuu eegii Eertiraan Itoophiyaa irraa adda baatee biyya of dandeettu taate asitti gaafin kun irra deddeebi'amee dhaga'ama. Siyaasa gaafa
Afrikaa jijjiiramaa jiru keessatti eegi ministirii muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed onkololeessa bara 2016 dantaa biyyi uummata miliyoona 120 ol qabdu Itoophiyaan galaan diimaa irratti qabdu ibsu isaanii hordofee wal dhibdeen naannichatti mumullachaa dhufe. Gaafin ula galaana Itoophiyaa waqtaawaa fi dandeettii loojistiksii guddachaa dhufe ilaalcha keessa kan galchi jechuun miseensi humnaa galaana duraanii Leetinaanti Koomaandar Marrabbaa Tomsaa gaaf tokko qoomii waliin qoodanneen dubbatanii jiru. Galaanni waan oomishnu biyya keessatti waan qabnu hundumtu karaa galaanaati kan karaa Awuroopilaaniin deemuu jette dandeessu. Bobaasaan dandeessu. Gogaan saliixiin alaa kan nufu waan akka carqaa carqii waan akka zayitii waan akka naayileenii hoyi waan akka keemikaalii waan akka sibiilaa hundumtu alaa galu eessaan galan Awuroopilaaniidhaan nuuf ittiin danda'ama Awuroopilaaniidhaan Ameerikaanii iyyuu dandeessu baasiisa bishaan garuu salphaadhaan gatiinsaas salphaadha bobaansaas waan barbaadde hin baaftaa waan barbaadde hin galfatta hawaasummaadhaan buufata galaanaa irratti hawaasni biyya sana keessa jiraatu guddina akkamii argata maaliif carraan hojii jira waan dhugamu waan nyaata waan gurguramu waan uffatamu hedduu inni alaa dhufe keessummaan sun achi argata dooniin sun innaa deemtus immoo achirraa galaasa achirraa fe'ata bishaanis achii fe'ata bobaa achii fe'ata kuusaatu jira kanatti hawaasummaan achiis hin guddata magaalichi hin guddata ji'a sadii kan si adeemsisu amma guyyaa sadii deemta kun siyaasaafis guddinaaf jireenyaaf biyya tokkoof bishaan murteessaadha bishaan malee jireenyi hin jiru. Ammajjii bara 2016 ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pireezidaantii Somaaliilaand Musee Bihi Abdiin waliigaltee wal hubannaa seena qabeessa Itoophiyaan ula galaanaa kiiloomeetira 20 humna galaanaa itti ijaarrattu akka qabaattu tolchuu fi Somaaliilaandiif ammoo beekamtii idil-addunyaa argamsiisu mallatteessani. Kun immoo Itoophiyaa fi dubbii aaga ture kan misoomaa fi badhaadhina Itoophiyaa hin barbaanneef immoo bowwa mataa ture. Rakkoo kana furuu fi Itoophiyaan hojii dippiloomaasii guddaa hojjechaa jirti. Kun immoo dhimma waliin guddachuu akka ta'e mul'istuun guddaan jira. Itoophiyaan hula galaana argachuu tasgabbii Itoophiyaaf qofa don taane gaafa Afrikaa fi baay'ee barbaachisaa jiran Inistituutii qorannoo dhimma alaatti qorata kan ta'an Ab Shimallis Hayilu. Naannoon kun naannoo baay'ee murteessaadha addunyaadhaaf. Naannoo kanatti namni dhufu hundi biyyoonni dhufan kun hundi naannoo kana tasgabbeessinaa naannoo kana irratti rakkoon dhufe jedhanii humna waraanaa fidanii dhufa. Haqni isaa garuu dandaa isaa kabachiisuudhaaf. Fakkeenyaaf amma warri military bases itti ijaaran kun military bases isaaniitu maali oversea protection dantaa keenya biyya keenyaan ala jiru eegsisuudhaaf investimentii isaanii eegsisuudhaaf. So naannoo kana irratti tasgabbii buusee dantaa ofii kabachiisuu kan qabu biyyoota naannoo kana jiran jechuudha. Itoophiyaan uummata naannoo kana jiran biyyoota naannoo kana jiran wajjin ta'uudhaan naannoo kana irratti tasgabbii fuudhuudhaan dantaa ofii kabachiisuudha. So dantaa naannoo kana kabachiisuu kan danda'u uummattoota biyyoota naannoo kana jiranidha. Naannoo kanatti nageenyi bu'uun maal fida yoo jenne faayidaa nageenyaa ibsuu ta'a jechuudha. Maaliif daldala gaarii gaggeeffama. Dinagdee gurguddaa jira naannoo kana. Dinagdee Itoophiyaa keessa socho'u salphaa miti. Naannoo kana keessa har'a baay'insa hundattuu fayyadamte Itoophiyaan karaa Eertiraas karaa Sudaanis karaa Keeniyaas karaa Jibuutiis karaa Somaaliis otoo fayyadamne naannoo kana dinagdee isaanii jijjiiruu waan danda'u socho'a. Dinagdee Itoophiyaa guddaadha waan ta'eef. Dinagdee Itoophiyaa guddaadha osoo hin jedhu uummata miliyoona 120 waan konsuum godhutu jira jechuudha. Kanaafuu tasgabbiin naannoo kana jiraate daldalli gaggeeffamee poortiin naannoo kana jiru riisorsiin naannoo kana jiru sirriin itti fayyadamnaan naannoon kun hin badhaadha jechuudha. Naannoon kun hin guddata jechuudha. Naannoon kun hin guddata jechuun immoo abbumti barbaadee dhufee asitti naannoo kana riisorsii naannoo kana akka barbaadeen godhu. Wal hubannoon Itoophiyaa fi Somaaliilaand jidduutti ta'e kuni hojiirra kan oolu yoo ta'e Itoophiyaan daandii diinagdee galaana addunyaa murteessa argachuun diinagdee addunyaa harka guddaa ta'u sochoosuu dandeettii kan himan Ab Shimallis qorannoon wanni itti adeemamaa jirullee jira akeekan. Foreign policy Itoophiyaa qabdu keessatti waan yeroo dhiyoo naannoo kana riisorsii qabuun walitti fiduudhaan naannoo kana tasgabbeessuun naannoon kun akka badhaadhu gochuudha. Shoorri duraanis taphachaa turte kanu Itoophiyaan duraa qabdee haga ammaatitti poolisii Itoophiyaa dhaabbataan naannoo kana tasgabbeessuun gara nagaatti fiduudha kan jedhudha. Isa keessaa waan amma inni guddaan naannoo kana riisoorsii itti fayyadamne kana antaappi riisoorsii kana fayyadamne naannoo kana dinagdeedhaan walitti hidhuu kan jedhudha. Fakkeenyaaf electrifications. Itoophiyaan biyya keessatti elektirikii gahaa osoo hin qabaatin qarshii osoo ishee barbaachisu fakkeenyaaf Sudaan waraana keessa waggaa jirtu elektirikii irraan kun amma tasgabbaanitti elektirikii irraan kun
Jibutiidha gatii qinnaashaa gaditti bishaan dhugaatii kenniti. Kana jechuun karaa dinagdeetiin walitti heenaa. Dinagdeedhaan walitti fuunee naannoo kan gaarii goonadha. Lammata nagaa buusuudhaaf akka haraarra bu'u gaggeessu. Itoophiyaan handhuura Afrikummaa fi teessoo gamtaa Afrikaa ta'uu isii ilaalcha keessa galchuun Somaalilaand Itoophiyaa irraa beekamtii argachuun isii tarkaanfii guddaa ta'uu eeruun Shimallis kana milkeessuuf immoo Itoophiyaan dhaabbilee garaagaraa fayyadamuun hojii dippiloomaasii cimsuu irratti bobba'uu qabdii jedhan. Addunyaan dorgommii keessatti. Biyyoonni garaagaraa addunyaa keessatti wal dorgoman immoo safartuun haqaa, safartuun hojii mootummootaa, safartuun hojii biyyoota kan ta'u dantaa biyya isaa eegsifachuu danda'u. Kanaaf ija saniin ilaaluu qabna. Itoophiyaan waan amma kaasaa jirtu keessattuu ulaa galaanaatiin wal qabatee hariiroo Somaalilaandiin wajjin uumuudhaan wal qabatee kan jiru kun as keessatti Itoophiyaan haala amma borcamee jiru kana keessa iswiim gootee bahuudhaaf naannoo galaanaatti dhiyaachuun dirqama isheeti. Naannoo galaanaatti dhiyaanne taanaan sitti marfamee rakkoo keessa galtaa jiru. Kanaafuu qixa saniin hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Biyyoonni gaanfa Afrikaa kamuu gaafii ulaa galaanaa fayyadamuu Itoophiyaa kana gaarummaan ilaaluun guddina waloof akka tumsu qabanii dhaamanii jiru.